warrashiitini ji'a shanaffaa dhumarran dhufaa ittiin ji'a shanaffaa dhumarran dhufaa ittee hiriyaashi yookaan jaalallee ishiitiin immoo hiriyaashitti dawwaltee immoo dhufaan jira itti gaafa yoomi gaafa ji'a shanaffaa gaafa tokko jechuudha. Gisan ji'a shanaffaa gaafa tokko dhufte warrashiitiin garuu ji'a shanaffaa dhumarra nan dhufaa jettee ittiin deetti. Dhuftee maaltu ta'e dhuftee guyyaa magalgala sana umbulle galgaluma sana ajjeese jechuudha namichi. Gaafuma dhufte eerpoortiidhaa fuudhee galee galgala ajjeesee bule. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan gaara geessan viidiyoo kana laayik godha. Haroora taasisan subscribe ani baay'ee garuu laayikii subscribe namni jedhu yaa fiqirii ma waan narraa qabuuf namni baay'een subscribe na godha. Hara garuu thank you siniin jedha. Galatooma. Namni baay'een hon jedhee jalqaba baqa viidiyoo jennan subscribe gaafachuu laayikii gaafachuu hon jedhamee waan seeradha. Seeraan garuu seera kana takka dubbadheen beeku. Isinuu yaadachiisee beeku garuu isin fiqirqiriif waan taataniif la subscribe na gootu laayikis na gootu maaf ijoollee fiqirii jaallattinaa gara san fidee dhufetti yoon isinii deebi'e jechuudha jara keenya. Isheen jaalalli kun jechuudha dura jarri kuni wal beeku. Jarri kun durumayyuu dura wal beeku. Isa booda isheen biyya Arabaa deemte. Isheen biyya Arabaa yoo deemtu adda bahaniiru wal irraanfatan. Yaa wal irraanfatan naasiniin jedhu jireenya walii toon taane waliin bilbilanii maaliin jedhan. Booda wal miidiyaa kanarratti wal arganii karaa imoo wal faana haasa'uu jalqaban. Akka ji'a 10 waliin haasa'aniiru. Dur wal beeku walitti deebi'anii jechuudha. Akka ji'a 10 wal faana haasa'anii anammaa dhufuuf hin jira. Ji'a waggaa 2 fixeera. Amma dhufuuf ka'an jira. Kanaafuu wal arginaadhaan tuffaanis wal faana jiraannaadhaan. Baay'ee waraqaa gaayila dhaabbatanii akka haasa'anitti akkasidha. Gaayila dhaabbatanii wal faana haasa'u. Isheenis gaayila dhaabbattee haasa'u jiraachuu waan akkasitti hawwiin ishee malee short life ishee akkasii waan tokko hojjetanii deeman miti. Sijammar shamarran yeroo mandumaayyuu akkuma walii galaattu dubartoonni jireenyi isaanii akkanadha. Garuu akka yaadan hin ta'uuf yeroo baay'ee akka isaan karoorsan akka yaadan hin ta'uuf. Innaa maal gooti inni ufti waan ta'eefi warshiitti maayattee himti ji'a shanaffaa dhuma kanarraa nan dhufaa baqaanaa milkaa jira naa dhumaa jira tikkeettiin naa kutamuu fi ji'a shanaffaa mucaas qabdi daa'imas qabdi mucaa qabdi hundumatti himtee baqa akkanatti beeku maatiin ishee jechuudha. Isheen immoo maal goote gaafa ji'a shanaffaa guyyaa tokko akkasuma dhageemte guyyaa tokko dhuftee agaasheen akka yaada ishiitti isa faana laayifii dabarsitee jaalala dabarsitee kaatee takka turtee kaatee gara maatii ishii dhaquuf turte gara warra ishii deebi'uuf turte achi waan fixatanii akka wal fuudhan beekti. Akkanatti walii galteen isaanis eerpoortiin dhuftee dhaqee fuudhee namni kun jechuudha. Galgala sana amma baay'ee namicha taasaa namichatu seera jala oolee haasaa jira afaan isaatiin warri ishii illee dhufanii warri ishii maatiin ishii dhufanii isaanillee dhiyaatanii jechuudha. Namichi seeratti dhiyaate waan godhe hundumaa amanee maaliif akkas godhes amanee galgala dhaggeeffadhaan isayyuu shaadoo godhaniiru fuula isaa mooskaniiru. Maaliif oskuun barbaachisaa garuu yeroo tokko beeku seera suu eeyyame ta'e ani beeku an afaan sarraan dhagee afaan maatii ishiirraan dhagee booda fuudhee galee irbaata nyaatanii irbaata baqa hundumaa argee jedhanii kaanii irbaata nyaatanii yaa'u beekamaadha. Hin ciisu mitiire
yoo ciisu yeroo ciisamu isheen maal jette sifaana hin ciisu kan sifaana wal qunnamtiin taasisu har'a sifaana wal qunnamtiin taasisu jette sababni isaa onnaan dura ilaalamuu qabna dura dhiiga ilaalamnee maramneetu sabooda kan itti fufannaan kanumaadha bakka ishee makana qofadha namichi mana keessaa wanti qaba madooshaa beektu madooshaa isa guddaa sana sattiin dhagaafaallee cabsan beektu akka bakka madooshaa maajjansiitti masini biyya keessan giyaa wallaaltamu biyya keessan isi mana isaa keessa jira yeroo lama anaatiin iddoo kamidha mataadha raasuun anaatiin gara kanadha yeroo lama dhee sini kuftee bakka dhaame namni jiraatamu si jamar jiraatu yeroo lama dhee kuftee kalas isa booda waan jiru tokko waan hundumaa waan isheen fiddee dhufte tokko fudhatee mana kiraayidha balbalatti qollofee deeme baay'ee waan kanaan dura dhageessanitu anallee irraa hojjedheera amma garuu riyaalitiin isaa yeroo namni kun dhiyaatee seerrii hordofee qabee afaan isaatiin haasa'u akkasumas maatiin itti dhiyaatanii yeroo haasa'anii fi miira achi keessa jirudha wanti irdaganaa irra deebi'aa saaruuf na lammatammoo amma wanti kun irra deebi'amee immoo waan haasa'amuu qabudha baay'ee shamarran keenya abadan hin dhagaanii la asiin itti geesse asiin keessaa bahaa ijoollee ishee kana durallee jechuudha isheen kun amma ji'a 5ffaadha miti amma ji'a meeqaffaadha seete nama ji'a 7ffaan kun 8ffaa seenuufidha dhumayra miti ara 20 meeqa ishee durallee ijoolleen akkas godhanii hoteelatti guyyaa 3-4 dhiira faana bulanii ka'anii warra deeman jiru dhiira faana guyyaa 3-4 bultee rifeensan sirreeffadhee dhufee warra koo dhaqa jettee hamma isheen rifeensa sirreeffachuu deemteetti namichi meeshaa ishii mana medireeshinii ishee xiqqalaallaa hunda guurratee jalaa kan badee dhageessaniitu soo isheen amma kun odeeffannoo kana dhaga'uu dandeessi obboleettiin kun isheen immoo isaan kana duuba wanti kun kan irratti ta'e waan ta'eef ammallee shamarran keenya hin dammaqne kan jedhu irratti haasa'amuu qaba ammallee waan akkasii dhiisuu qabu kalas dhiira tokko akkanumaan quunnamuu dhiisuu qabu akka dhufaniin dhiira arguu dhiisuu qabu bakka kun amma riiskiidha faayidaa isaarraa miidhaa isaatu caale waan tokko jettee waan ati fayyadamturra waan ati miidhamtu yoo caale hin dhiista waan san already hin dhiisama jechuudha fakkeenyaaf daldalas yoo ta'e rileeshinii yoo ta'e waan kamiyyuu yoo ta'e faayidaa keerre miidhaa sanatu kiiloo kaasa taana maal miidhamaa jiraatta hin dhiista so waan akkasii hafuu qaba kan jedhu ammallee kan irra deebiidhaan haasa'amaa jiru jechuudha warri ishiillee yeroo amma akka kanaan namni kun mana sana keessaatti isheetti balbala qollofee deeme baay'ee suuraa isaa argireeru suuraa fakkeenya poolisii yeroo waan akkasii argu lafaa kaasuudhaan dura ragaadhaaf hin kaasama even lafa duwwaan hin kaasama dhiigni iddootti dhiigamillee hin kakkaasama daayirekshinii garaagaraati qorannoodha waan ta'eef kuftee jirti akkan bukkeedhumaan kuftee akkasti bukkeedhaan ciisteerti uffatoota immoo irra naqeera fuudhee uffatootuma sasheen fiddee dhufte irra nannaqeera tuuleera suurichaan arguuf baay'ee tokko na gaddisiiste jigdee hafte achi warri naannoo sana manni itti cufame guyyaa 10 namni tokko yeroo taa'u fooliin hin dhufuure fooliin bahee waan akka ajaa'aa fooliin hin bahee guyyaa 10 booda yeroo as naannoo warri qe'ee sana keessa yeroo haasan yeroon sun ayyaanadha foon mana keessatti hafee laataa waan akkasiiti jedhaniituma shakkanii noo hin jabaate fooliin kun poolisiitti manii balballi cufamadha guyyaa meeqaa fi poolisiin dhufee balbala sana cabsee yeroo banuu namatu abbaan ta'e sun eenyudha jedhanii sakatta'anii kaafatanii fuudhanii achi paaspoortii ishee argatanii waraqaa lakkoofsa paaspoortii ishee waan hundumaa nama lubbuu namaa bahe waan ta'eef qorannoon jabaadha. Seeraan qoratanii eerpoortii deemanii kaameeraan inni achi waraabu jira akkamitti akka dhufte lakkoofsa ishiitiin nama akkamii akka taate hin argamte sa'aatii meeqan akka geesse guyyaa keessa sa'aatii 7 kan isheen Itoophiyaa eerpoortii Finfinnee seentee baqa waan hundi kun argamee warri maatiin ishee argamanii
maatii ishii keessaa fira tokkotti bilbilamee warri ishii gaafa dhufanii gaafatti himamu baay'izawee nama akkasii beektu beekna kottaa hospitaala akkasitti xinnoo hin dhukkubaadhaan kan fira keessaa namni dhufe achumaan baran achumaan du'a ishii barani nuti akkas dhufuu ishii hin beeknu jedhan isaan mataan isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa ni wayisi of eeggachuu qabdu. Ana marra deebi'ee kan haasa'e in dhagaan shamarran keenya dhugaa maaliif nama tokko irraa yooni godhanii ilaalu. Bakka inni tokko seexana nama akkas ishee godhe seexana miti. Inni amma isaan faana haasa'an immoo malaa'iktii ta'uu danda'a akka isaanitti. Garuu shakkuu qabudha. Shakkuu qabu. Beekamu kan nama kana parsantii 100 nama kamu amanuun hin ta'u. Amma namni waluma faana too jiraatu wal faana waggaa dheeraa jiraate waan meeqa dhagaa jirra. Kanaaf isin immoo how by the way